hordofaa akkuma agartan kana jechuudha. Mana akkasitti waliin lallaaqamee akkasitti caaltuun akkas gootee bira deemte kana ergasiin bira deemte anoo maaliif hin sirreessine kan jedhu jechuudha. Sirreessee akkuma viidiyoo irra agartanii jechuudha. Ajaa'iba sirreessee babbareechee dadachaasee akkasitti mana fakkeessee jira jechuudha. Kamtu akkasiin isin jedha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waan hordoftanii baay'ee galatoomaa kabajamaa ulfaadhaa isin jenna. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu turaa isin jedha. Kunoo mana akkatti sirreessee isin agarsiisa. Nagaan nu turaa. Baay baay. Kunoo akkana fakkaata jechuudha manni kamtu isin akkas gootee bira kuttee fillee. Akkasii ilillii lama algaa irra kaadheeti. Kana fakkaata jechuudha. Manni dura akkasii walitti garagalee amma ammoo kunoo akkana jira jechuudha. Hunda bakka dachasee jira. Hunda isaa sirreessee qulqulleessee maassa'ee kadura futuraa illee sirreessee kadura xuraa immoo miicee akkasitti bakka deebisee jiru jechuudha kamtu amma manni qullaa jira. Warra dhufu barbaadan illee koottaa isin jenna kamtu ilillii lama maaliif achi argeettee waan jettan immoo akkanuma akka dura mana jiru achirraa kaa'ee malee waan biraati miti. Akkasiin isin jenna kamtu hanga xumura sagantaa keenyaatti waan hordoftan baay'ee galatoomaa kabajamaa ulfaadhaa isin jenna. Nagaan nu jiraadhaa. Baay'ee.